Akkam jirtu maatiiwwan Qubeeacademy galanni waaqayyoof haa ta'u ani nagaa kooti nagaan waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isiniif haa ta'u isiniin jecha an Fayyisaa Haayiluuti Qubeeacademy irratti viidiyoo kanarratti qabadhee kan isiniif dhiyaadhe keemistirii kutaa 12ffaa yuunitii 2ffaa Electrochemistry kan jedhu keessaati paartii 7ffaa irra kan jiru the industrial applications of electrolysis kan jedhu kan walitiin ilaallu ta'a jechuudha. Videoon keenya paartii darbe irratti jechuudha paartii 6ffaa fi paartii 5ffaa irratti kanuma the quantitative aspects of electrolysis kan jedhu walitiin ilaaluun keenya ni yaadatama. Video kanatti immoo kan nuti walitiin ilaallu industrial application of electrolysis kan jedhudha jechuudha. Tokko asirratti maala the production of chemicals industrial application of electrolysis keessaati jechuudha. Inni tokko maala the production of chemicalota garaagaraa oomishuu jechuudha. Inni kan biraan electrolysis of metals kan jennu immoo jira. Inni immoo maadha extraction of metals, electroplating of metals, electrorefining of metals and electrosynthesis of non-metals and compounds kan jedhu immoo jira jechuudha asirratti. So video kanarratti egaa kan nuti waliin cover goonu isaan kana ta'aa jechuudha asirratti. Mee tokko tokkootii wal faana haalaallu gaa. Kitaaba keessan irratti the production of chemicals kan jedhu keessa jechuudha. Kanuma qofaar jedheeti kan nuti darbu. Can you mention list of chemicals that can be produced by the electrolysis jedheeti kan inni bukkee darbu jechuudha. So production of chemical in electrolysis fayyadamni keemikaalota hedduu oomishuun ni danda'ama. Fakkeenyaatiif elementii irraati yookaan jechuudha hydrogen, oxygen, sodium, chlorine waan barbaanne jechuu ni dandeenya jechuudha. Gara keemikaalaatti immoo gaafa dhufnu jechuudha. Fakkeenyaatiif sulfuric acid oomishuun ni danda'ama jechuudha achi keessatti. Almost kutaawwan darbii keessatti yookaan immoo viidiyoon keenya paartii darbii keessatti isaan kana muraasa isaanii ilaaluu qabneera. Kanaafiyyuu isaan kana mention gochuu dandeenya jechuudha. Eenyufaa jechuu dandeessu? Fakkeenyaatiif keemikaala keessatti sulfuric acid jechuu dandeessu. Elementoota keessatti immoo hydrogen, oxygen, sodium, chlorine jechuun ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan egaa viidiyoo kanarratti kan nuti focus goonee ilaallu jechuudha. Electrosynthesis of metals kan jedhu ta'a jechuudha. Electrosynthesis of metals. Eenyuun fayyadamne electrolysis fayyadamne jechuudha. Asirratti maal jedha? Electrosynthesis jechuun it is a method of producing substance through electrolysis reaction. Electrosynthesis jechuun electrolysis fayyadamne jechuudha. Gaafa substance ittiin produce goonudha jechuudha. It is a method of producing substances through what? Through electrolysis reaction. Jechuudha. So electrosynthesis kan nuti jennu kun egaa different application qaba. Isaan keessaati tokko maala extraction of metals. Extraction of metals jechuun ni ilaalla gara gaditti meetaalii tokko jechuudha akka barbaannutti qofa wanta barbaanne keessaati ganne isa barbaannu qofa keessaati fudhachuu jechuudha. Karaa biraatiin inni kan biraan electroplating of metals kan jedhu jira. Inni kan biraan immoo electrorefining of metals kan jedhu walitti ilaalla. Inni kan biraan immoo electrosynthesis of non-metals and compounds kan jedhu walitiin kan ilaallu ni ta'a jechuudha asirratti. So extraction of metals gaafa jennu jechuudha. Otoo waa'ee isaa jalqabarratti ilaalin jalqabarratti metalin maadha kan jedhu walitti ilaallu fakkeenyaatiif metals and their alloys are extensively used in our day-to-day life jedha asirratti. Metal gaafa jennu sibiila isa jennu sana jechuudha. Fakkeenyaatiif aluminium, copper, sodium jennetti fufuu dandeenya jechuudha. Alloy kan nuti jennu immoo jechuudha. Alloy kan nuti jennu kun immoo makaa sibiilotaa jechuudha salphaadhumatti. Fakkeenyaatiif ayireenii fi tiiniin walitti dhufe yookaan immoo ayireenii fi wanti ta'e walitti dhufanii gaafa isaan meetaalii biraa nuu kennan jechuudha. Meetaalii miti garuu makaa meetaalotaa jechuudha salphaadhumatti. Alloy gaafa jennu jechuudha. Sibiilli lama gaafa walitti baqee sibiila kan biraa nuu kennu jechuudha salphaadhumatti. So jireenya guyyaa keessatti itti fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaatiif they are used for making machines jedha iddoo kanatti. Machine jechuun fakkeenyaatiif maashiniitti uffifamee jiru yoo ta'e, maashiniitti buna daaknu yoo ta'e, motora jechuun salphaadhumatti maashiniidha. Fakkeenyaatiif motora makiinaa fudhannee motora dogdoqqeewwan yoo fudhanne maashiniidha jechuudha. Isaan kun inni kan biraan railways, inni kan biraan motors, motor vehicles, isaan kun immoo motor vehicle gaafa immoo konkolaataawwan jechuudha. Inni kan biraan bridges riqaawwan hojjechuudhaatiif, inni kan biraan buildings hojjechuudhaatiif gamoowwan garaagaraa jechuudha. Inni kan biraan agricultural tools, inni kan biraan aircrafts jedha iddoo kanatti. Iddoo kanatti kun xiyyaara jechuudha. Fakkeenyaatiif almuuniyeemii fayyadamna jedhamti. Sababa maal ta'eetiif almuuniyeemiin sababa low density qabuudhaaf jechuudha. Inni kan biraan shippis jedha iddoo kanatti. Shippis gaafa iddoo kanatti dooniiwwan yookaan immoo markabawwan gurguddaa jechuudha. Isaan kana gaafa meeqa goonu yookaan immoo gaafa
isaan kana oomishnu yookaan immoo gaafa kalaqnu jechuudha maal fayyadamnetudha meetaalota fayyadamnetudha jechuudha. Therefore, production of a variety of metals in large quantity is necessary for the economic growth of a country. Amma gaa asirratti ilaala fakkeenyaatiif motor vehicle yookaan konkolaataawwan jiran ilaala fakkeenyaatiif jechuudha. Yookaan immoo motoroota fakkeenyaatiif jiran ilaala doqdoqqeewwan jechuudha. Baay'inaatinidha kan isaan jiran jechuudha addunyaa. Kanaafiyyuu isaan erga isaan meetaal irraati oomishamu ta'eeti jechuudha. Yookaan immoo meetaal irraati hojjetamu erga ta'eeti meetaali maal an baay'een nu barbaachisaa jechuudha. So large quantity is necessary. Not large quantity of metal is what necessary for the economic growth of a country. Country tokko yookaan biyyi tokko guddachuudhaatiif jechuudha. Meetaaliin hedduun ishee barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyaatiif qorqorroo fudhanneetis inni kan biraan boondaawwan garaagaraa fudhannee kan ittiin manni hidhamu kan ittiin manni ittiin ijaaramu wantoota garaagaraa jechuudha. Feernoowwan garaagaraa jechuudha. So meetaaliin in large quantity dha jechuudha kan isaan barbaadamu. Asirratti gaamma rakkina kan ta'u large quantity dhaan barbaadamu isaan rakkina hin qabu. Asirratti rakkinni jira. Maalidha? Only few metals such as gold, silver, mercury and etc occur in free state in nature. Amma rakkinni isaa kanadha. Meetaalonni kan isaan free ta'anii yookaan immoo kophaa isaaniitti kan argamuu danda'an kanneen akka goldii, silveriidhaa fi merkuriidha. Isaan kuni goldii argannaa jechuudha. Goldiidhuma kophaa ishiitti argachuu ni danda'ama jechuudha. Makaa kan biraan qabu. Inni kan biraan silver akka yoo jenne, merkurii yoo jenne akkas ta'uu danda'a. Garuu fakkeenyaatiif soodeemii too fudhanne yookaan immoo almuuneemii too fudhanne jechuudha. Almuuneemii kana kophaa ishiitti akkasitti almuuneemii qofa argachuu hin danda'amu. Nature keessatti jechuudha. Almuuneemiin kun akkamitti kan inni taa'u fakkeenyaatiif bifa almuuneem oksaayidiidhaatiin taa'uu danda'a. Bifa kanaatiin yookaan boksaayit yookaan kilee wantoota garaagaraatiin taa'uu danda'a. Kan nuti barbaannu garuu asirraati oksijiinii ishii kanan barbaannu nuti kan nuti barbaannu almuuneemii ishii kanadha jechuudha. Almuuneemii ishii kana qofa. So almuuneemii ishii kana qofa akkamittiin gargar baasnaadha. That is what we call extraction of metal kan nuti jennu isadha jechuudha. Almuuneemii kana akkamittiin almuuneem oksaayiidii keessaatii gargar baasna yookaan immoo akkamitti almuuneem oksaayiidii irraati gargar baasne yookaan immoo oksaayiid paartii isaarraa gargar baasne almuuneemii qofa akkamitti hambifannaa inni jennu extraction of metal jennaan jechuudha isa kanaatiin. Oddoo kanatti maal jedha most of the other metals however occur in earth's crust handura lafaa keessatti jechuudha in the combined form such as compounds with different anions such as oxides, sulfides, halides jedhamaniiti kan isaan argaman jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti ilaala almuuneemiin kun almuuneem oksaayidiidhaatiin kan inni argamu. Ayireenii too fudhattanii tis ayireen oksaayidiidhaatiin kan inni argamu jechuudha iddoo kanatti ayireen oksaayiid. Isaan kun egaa kan nuti barbaannu garuu ayireenii kana qofaadha asirratti yookaan almuuneemii kana qofa jechuudha. Oksijiiniin barbaannu jechaan jiru. Oksijiinis kophaa isaatti kan nuti barbaannu jechuudha. So isaan kana asirraatti gargar baasuudhaatiif jechuudha. Maal fayyadamna? Extraction of metal fayyadamna jechuudha. Oddoo kanatti maal jedha? A naturally occurring material in which a metal or its compound occurs is called mineral jedha iddoo kanatti. Naturally occurring metal yookaan immoo wanti naturally argamu tokko jechuudha. Of keessatti meetaalii kan qabu in which a metal or its compoundiin meetaalii wayi yookaan immoo meetaaliin kan keessatti argamuutiin maal jennaani mineral jennaani albuuda isa jennu sana jechuudha. Oddoo kanatti maal jedha a mineral from which a metal can be extracted economically jedha is called an ore jedha. Oddoo kanatti albuuda keessaati jechuudha. Albuudni hedduutu jiraachuu danda'a. Isaan keessaatii garuu jechuudha inni nuti ikonomikaali yookaan immoo bifa qarshiidhaatiin feer ta'etti jechuudha. Gaafa meetaalii barbaannu sana keessaatii baasuu dandeenyu jechuudha. Maal jennaani mineraalii sanaatiin oor jennaani jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha karaa biraatiin fakkeenyaatiif almuuneem oksaayidiin jira yoo ta'e akka kanaatti jechuudha. Almuuneem oksaayidiin jira yoo ta'e that is mineraalii jechuu ni dandeenya kanaatiin. Mineraalii ta'ee garuu almuuneem oksaayidii kana keessaatii almuuneemiin ani argadhu iddoo kanatti jechuudha. Almuuneemii gaafas keessaatii baasnu gatiinan almuuneemii oksaayidii kana almuuneem oksaayidii keessaatii baasuudhaaf yookaan immoo gargaritti baasuudhaaf jechuudha. Gatiin itti baase kanatti deebisee almuuneemii kana almuuneemiin ani keessatti argadhu gatii isaa ollaan ta'u taanaan yookaan immoo bu'aan qabu taanaan it is not oorii miti jechuudha naasan oorii jechuun hin dandeenye maal taa'ee naasana mineraalii qofa ta'ee taafaa jechuudha. Garuu gatiin ani almuuneemii kanaa fi oksijiinii kana gargar baasuudhaaf itti kaffalee
Gatiin almuuneemii asitti argadhe kanaa gadi yoo ta'e jechuudha. That is economically feasible dha jechuudha. Bu'aa qaba jechuudha. Maaliif gatii xiqqootti baasitanii almuuneemii baay'ee argadha waan ta'eef jechuudha naasan. Yeroo sana maal jenna kuni mineraalidhasi akkasuma immoo ooriidhasi jechuudha. Iddoo kanatti maal jira? A mineral from which a metal can be extracted economically is called what? An ore jennaan jechuudha isa kanaatiin. So iddoo kanatti maal jira? An ore is that mineral in which a metal is present in appreciable quantities and from which the metal can be extracted economically. Economically irraati maal gochuu qabna jechuudha. Irraati extract gochuu danda'uu qabna jechuudha. Hin ta'u taanaan suni oorii ta'uu hin danda'u. Mineraalii qofadha malee iddoo kanatti jechuudha. Iddoo kanatti maal jira? All ores, oriin hundumtiyyuu maadha? Mineraalidha. Oriin hundiyyuu maadha? Mineraalidha. But all minerals are not ores. Garuu mineraalin hundi yookaan immoo albuudi hundi maal miti? Oorii miti jechuudha iddoo kanatti. Oorii miti jechuudha. Iddoo kanatti example-dhaatiin isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf aluminium occurs in the earth's crust in the form of two minerals. Mineraalii lamaatiin argamuu danda'a. Inni tokko maadha? Bauxite. Asitti bifa kanaatiin kan barreeffame jechuudha. Inni kan biraan immoo keleeyidha asirratti jechuudha. Keleey kan nuti jennu kun jira. Amma gaa isaan kun lamaan iyyuu maadha? Mineraalidha. Garuu iddoo kanatti maadha? Bauxite qofatu ooriidha jedha asirratti. Sababii maaliifidha yoo jettanii na gaafattanii. Iddoo kanatti ilaala. Almuuneemii yookaan almuuneemii sadii fi wetariidhaatiin walitti baay'atee kan ta'e jechuudha. Bauxite jennee kan nuti dubbisnu kun jechuudha. Otoo asitti kana kiloogiraama 100 arganne fakkeenyaatiif 100 kilogram of bauxite kun itoo jiraate jechuudha. Akkasuma immoo iddoo kanattis 100 kilogram of kileeyin immoo itoo jiraate jechuudha. Iddoo kanatti kileeyin itoo jiraate. Gaafa as keessaati jechuudha almuuneemii kiloogiraama 50 baasuudhaatiif qarshii nuti itti baasnuu fi as keessaati kileeyii kana keessaati jechuudha. Kileey keessaati kiloogiraama 50 almuuneemii baasuudhaatiif almuuneemii kana kiloogiraama 50 keessa baasuudhaatiif jechuudha. Kan nuti itti baasnu isa kanatti qarshii xiqqoodhaatiin isa kana keessaa immoo qarshii guddaatti baasnetudha jechuudha. Kan nuti iddoo kanatti kiloogiraama 50 kan nuti keessaatti baasuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu isa kana gaafa wanti kun ilaallu economically feasible miti jechuudha. Yookaan immoo economically miti jechuudha inni kun kileeyii keessaatti baasuun. Sababiin isaa immoo maalidha jettan iddoo kanatti ilaala soodiyeemiin jira, kaalsheemiin jira, magneeziyeemiin jira, silkeeniin jira iddoo kanatti jechuudha. Isaan kana hunda isaaniidha kan inni of keessatti qabatee jiru jechuudha. Takkaatti qofa keessaatti baasuun hin danda'amu asirratti jechuudha. Garuu iddoo kanatti yoo dhufnee ilaallu almuuneemii qofadha meetaaliin kan ta'e jechuudha. Warri kaan hundi isaaniiyyuu maalati? Warri kaan hundi isaaniiyyuu nenni metaalidha. Bifa salphaateetiin gargar baasuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafiyyuu isa bifa salphaateetiin gargar baasnee meetaalii barbaadnu sana argachuu dandeenyuutiin oor jennaan jechuudha. Kanaafiyyuu only bauxite is an ore. Iddoo kanatti immoo keleeyini garuu maal miti? Oorii miti jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? Almuuneemii nuti barbaadnu sana akka salphaatti as keessaatti baasuun maala hin danda'amu jechuudha. Qarshii xiqqoodhaan as keessa baasuun hin danda'amu iddoo kanatti jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti maal jedha? If a metal is less reactive than carbon, meetaaliin less reactive than carbon yoo ta'e, carbon caala reactive yoo ta'uu baate jechuudha. Yookaan immoo less reactive yoo ta'e, less than carbon, it can be extracted by reacting it with carbon in displacement reaction jedha asirratti. Meetaaliin nuu kenname sun jechuudha. Meetaaliin wayii jechuudha. Oorii isaa keessa kan jiru suni yoo inni meetaaliin suni less reactive than carbon yoo ta'e, kaarbeeniidhaa gadi dandeettii wal nyaattu isaa kaarbeeniidhaa gadi yoo ta'e salphaadhumatti akkam goonee gargar baasuu dandeenya? It is extracted by reacting with a carbon in a displacement reaction. Goonee gargar baasuun ni danda'ama jechuudha. Isa kana fakkeenyaatiin ilaalla. In a displacement reaction, the more reactive metal is able to take place of a less reactive metal in a compound, since the more reactive metal forms stronger bonds jedha iddoo kanatti. Why single displacement reaction yeroo kaasnu jechuudha iddoo kanatti. Fakkeenyaatiif A, B jira haa jennu taasirratti jechuudha. This one is meetaalidha jenneeti akaanu kun immoo nen meetaalidha jenne jechuudha. Sana booda meetaalii C jedhamu wayii yoo finne itti daballe jechuudha asirratti. If the reactivity of C is greater than the reactivity of A, yoo inni kun dandeettii wal nyaachuusaa kan C kun jechuudha kan A irra caala ta'ee C'n kun maal godha iddoo kanatti dhufeetu A kana displace taasisa. Kana jechuun C B ta'eetu plus A ta'a jechuudha iddoo kanatti. A'n kun kana asitti gadi gadhiisteetu AB kana gadi gadhiise jechuudha. A'n kophaatti ba'a. C'n kun immoo maal godha jechuudha? B kana ofitti harkisti jechuudha. Sababiin isaa maaliifidha? C'n kun more reactive gatii ta'e jechuudha. Eenyu caala? A caala jechuudha.
inni kun egaa maadha if C is more reactive than A yoo ta'edha jechuudha. Garuu asirratti A B'n amma fakkeenyaatiif immoo akkasumatti isuma kana motoon akkatti barreesse jechuudha. Iddoo kanatti CB plus A otoo hin jedhee immoo jechuudha kun no reaction ta'uu qaba jechuudha iddoo kanatti. Sababiin isaa maalifidha? Iddoo kanatti C'n kun more reactive gatii ta'ee A kana less reactive gatii taate A'n kun immoo jechuudha C kana dhufee maal gochuu hin danda'u jechuudha replace gochuu hin danda'u jechuudha replace gochuu hin danda'u. Sababiin isaa maalifidha? Inni kun stronger bondii qaba waan ta'eef jechuudha. Sana booda A'n kun dandeettii ittiin bondii kana cabsee gara B kana ofitti fudhachuu danda'u hin qabaatu jechuudha. Iddoo kanatti egaa maal jedha? Carbon replaces the reactive metal in a redox reaction where the carbon is oxidized and the metal is reduced jedha asirratti. Carboniin oxidized ta'a, metalliin sun immoo reduced ta'a jechuudha. We therefore refer to this method as a reduction using carbon jenneeni dubbachuu dandeenya jechuudha isa kana. Isa walnyaatis akkasiitiin jechuudha. Inni kun egaa kan inni ta'u yoo maal ta'edha? Meetaalin nuti barbaannu suni if it is less reactive than carbon yoo ta'edha jechuudha. Fakkeenyaatiif gaama reactivity series including carbon kan qabu sinitti agarsiisuudhaatii fi kana internet irratti buuseera jechuudha. Kitaaba keessa almost hin jiru. Asitti ilaala isaan kun most reactive dha isaan kun jechuudha. Potassiumin, sodiumin ta'uu fudhanne, calciumin, magnesiumin, aluminiumin isaan kun shanan jechuudha. Shaan kun shananii eenyu caalaa reactive dha. Carbon caalaa wal nyaachuudhaatiif humna qabu jechuudha isaan kun. Garuu otoo isaan kanaa gaditti fudhanne isaan kana amma as dhufnee geenyetti jechuudha. Fakkeenyaaf zinc, iron, tin, lead akkasuma immoo hydrogen, carbon, silveriidhaaf goldii immoo otoo fudhanne jechuudha. Isaan kun immoo carbonidhaa gadidha jechuudha dandeettii wal nyaatina isaanii. Kana jechuun carbonii faana yoo wal nyaachifne jechuudha isaan kana gama oorii isaan kana maal ta'a jechuudha carbonii naqee replace godhaa jechuudha. Fakkeenyaatiif iddoo kanatti iron kan jedhu kanaa fudhannu iron oxide yaasaa fudhadhu iron oxide. Iron oxide keenya bifa kanaatiin jira jenna. Kun amma ooriidha jenneeti haa fudhannu. Heemataatii ta'uu danda'a, magnetaatii yaadadhu wanti isaayyuu. Sana booda gaa asirratti kuni ooriidha. Asirratti ironiin kun jechuudha iddoo kanatti ironiin kun itis less reactive than what? Than carbonidha. Sababiin isaa least reactive ta'aa deema asii gadi asii olii most reactive dha waan ta'eedhaaf jedheedha. So iddoo kanatti ironiin kun itis less reactive than carbon. Kanaaf iyyuu gaama if the metal is less reactive than the carbon nuun jedhe it can be extracted by what? By reacting it with carbon nuun jedhe asirratti. Sana booda kana eenyu faana wal nyaachisa jechuudha carbonii faana. Sana booda gaama carboniin kun eenyu replace godha jechuudha. Ironii kana replace godha jechuudha. Sana booda maal ta'a wantichi ironiin kophaatti hafti plus carbon dioxide ta'a jechuudha. Iddoo kanatti carbon dioxide ta'a jechuudha. Kana booda kana ofii keessanitti wal madaalchisaa jechuudha wal madaalchisa. So asirratti egaa inni kuni sababii ironiin kuni less reactive than carbon gatii ta'e jechuudha. Electrolysis fayyadamuudhaaf dirqama hin qabnu jechuudha. Kanaaf eenyuun prefer goona jechuudha. Reduction using carbon kan jedhu kana fayyadamne extract gochuu dandeenya jechuudha. Ironii kana asirratti ironii kana jechuudha. Inni kan biraani immoo maadha metals more reactive than carbon are extracted what? Using electrolysis. Warri immoo carbonii caala more reactive warri ta'an jechuudha. Extract kan nuti goonu maadha electrolysis fayyadamne jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti potassiumii fa'a, sodiumii fa'a, inni kan biraan calciumii fa'a, magnesiumii fa'a, aluminiumii fa'a. Otoo extract gochuu barbaanne bifa kanaatiin no reaction ta'a. Fakkeenyaatiif asitti dhaadhaadhuuti magnesium oxide ta'uu fudhanne jechuudha. Magnesium oxide kana toon carbonii faana wal nyaachise kanaatti jechuudha. No reaction dha kan inni ta'u. No reaction. Sababiin isaa maalifidha? Carboniin kun dandeettii ittiin magnesium kana replace godhe carbon monoxide ittiin uumuu hin qabu jechuudha. Kanuma carbon dioxide ittiin uumuu hin qabu jechuudha asirratti. Sababiin isaa maalifidha? Magnesium is what? More reactive than the carbon dha. Maaliifi sababiin isaa reactivity series of carbon keessatti jechuudha. Magnesium is found above the carbon keessatti waan argamudha jechuudha. Irra keessatti jechuudha iddoo kanatti. Maaliifi karaan kun most reactive dha waan ta'eef. Kanaaf iyyuu kana fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Yeroo akkasii kana maal fayyadamna? Dirqama electrolysis fayyadamna jechuudha. Electrolysis. So, iddoo kanatti maal jedhaa egaa metals more reactive than carbon are extracted what? Using electrolysis kan nuti jenne kanaafidha jechuudha. So, iddoo kanatti egaa maal jedhaa electrolysis is a process that uses electricity to separate the elements in a compound. Electrolysis jechuun maal jechuudha? Processii nuti electricity fayyadamne elementota kan nuti ittiin gargar baasnu jechuudha compound keessatti. That is uses electricity to separate what? The elements in a compound. Fakkeenyaatiif aluminium for example is a reactive and the most abundant metal on earth.
Amma fakkeenyaaf iddoo kanatti ilaala almuuneemiin it is above the carbon irratti kan inni argamu iddoo kanatti jechuudha. Carbonii olittidha kan inni argamu. Kanaafiyyuu reduction using carbon fayyadamni wanti gochuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafiyyuu maal fayyadamna? Electrolysis fayyadamna. So iddoo kanatti maal jira? For example, a reactive aluminum for example is a reactive and the most abundant metal on earth. Iddoo kanatti reactive dha garmalee jechuudha. Inni kan biraan most abundant gaafa jedhu baay'inaatiin kan argamu jechuudha lafarratti. But it is most commonly used, most commonly found as it is ores. Aluminum oxide dhaatiin kan inni argamu jechuudha yeroo baay'ee. Garuu immoo maal rakkin isaa akka aluminum oxide ittidha kan inni argamu jechuudha akka oorii isaati. Sanaafiyyuu gaamma asirratti kan nuti barbaannu aluminum qofa gatii ta'ee aluminum kana extract gochuun ni barbaachisaa jechuudha. So we can extract aluminum from its ore with the industrial setup of the electrolytic cell fayyadamni extract gochuu dandeenya jechuudha asirratti aluminum kana. Electrolysis is used to remove the oxygen and extract what? Aluminum. Asirratti electrolysiin maalti fayyada? Oxygenii kana asirratti remove godhe aluminum maal gochuudhaatiif extract gochuudhaatiif jechuudha. Kana jechuun aluminum kophaatti oxygenii kophaatti gargar ittiin baasna jechuudha. Which means that the reduction takes place jedha iddoo kanatti. Reduction maal ta'a jedha? Takes place ta'a jechuudha iddoo kanatti. Takes place. The electrolyte is molten aluminum oxide. Electrolytiin keenya asirratti molten aluminum oxide dha yookaan immoo bifa akka electrolyte kan itti fayyadamnu jechuudha. Aluminum oxide baqedha jechuudha salphaadhumatti. And the electrodes are what? Graphite. As keessatti jechuudha. Akka electrode immoo kan itti fayyadamnu graphite dha. Sana booda gaamma asirratti laala iddoo kanatti mee electrolysis cell isaaniif akkaasu iddoo kanatti jechuudha. Let's say this one is anode and this one is cathode. So anode gaafa ta'uga positive terminal of the battery keenya satti connect ta'a. Sana booda negative terminal keenya immoo cathode itti kan inni wanti ta'u. This one is cathode and this one is anode. Sana booda gaam asirratti kan inni jechaa jiru molten aluminum oxide dhaan jechaa. Molten aluminum oxide taanaani bishaan as keessa jiru jechuudha salphaadhumatti. Maaliif aluminum oxide baqedha waan ta'eef. Aluminum oxide baqe kun immoo maal of keessaatti qaba? Aluminum ayeenii dhaatii fi akkasuma immoo oxygen ayeenii dha kan inni of keessaatti qabu jechuudha iddoo kanatti. Aluminum ayeenii dhaatii fi oxygen ayeenii jechuudha. So asirratti gaamma akkuma kana dura electrolysis keessatti warreen ilaalle warri positive charge ta'anii gara kamittidha kan isaan migrate godhanii gara negative charge warra qaban jechuudha. Cathode jechuudha. Warri immoo negative charge qaban immoo gara positive charge ittidha jechuudha kan isaan migrate godhan jechuudha iddoo kanatti. Iddoo kanatti maal jira? The aluminum yookaan immoo aluminum ioniin jechuudha. Cations are attracted to what? To the cathode. Gara cathode ittidha jechuudha kan isaan attracted ta'a. Where they are reduced to form what? Molten aluminum uumulaatiif jechuudha iddoo kanatti. Reduced ta'uu jechuudha iddoo kanatti. Kana jechuun aluminum ioniin keenya aluminum ioniin isheen kun jechuudha elektiroonii ofitti fudhatteetu sana booda gara kamittidha kan ishee wanti taatu aluminum solid taate jechuudha iddoo kanatti. Aluminum solid taate jechuudha. Sana booda ishee kana wal madaalchisuudhaatii fi elektiroonii sadiitu bahee miti asirratti. Kanaafiyyuu sadii miti kan inni ofitti fudhate. Elektiroonii sadii akka kanaatti jechuudha. Then inni kan biraan immoo iddoo kanatti gaamaal ta'a aluminum inni kun jechuudha. Sana booda eenyurratti deposit ta'uu jalqaba jechuudha. Cathode kanarratti deposit ta'uu jalqaba jechuudha. Iddoo kanatti maal jedha? The aluminum is deposited on the bottom of the cell and drained away jedha iddoo kanatti. Yookaan asirratti deposit ta'a yookaan immoo jala kanatti walitti qaqqabamuu jalqaba jechuudha iddoo kanatti. Iddoo kanatti jechuudha. Sana booda inni kan biraan the oxygen anions are attracted to the anode. Oxygen isheen kun immoo akkuma jalqaba isin jedhe gara anode kanattidha jechuudha kan isheen attracted taatu. And where they are oxidized to release the what? The oxygen gas. Isheen immoo oxygen gas kan isheen kennitu jechuudha iddoo kanatti. Sana booda akkuma asirratti argitan kana jechuudha. Iddoo kanatti reaction keenya cathode irratti kan inni wanti ta'u. Sana booda afur kuni wal madaalchisuudhaaf kan inni dhufe aluminum ion isheen kuni elektiroonii sadii fudhatteetu aluminum uume ture. Inni kan biraan oxidation reaction isaa immoo gaafa fudhannu jechuudha. Oxygen inni kuni asitti elektiroonii ofirraati kennitu jechuudha. Sana booda bifa kanaatiin oxygen molecule uumaa jechuudha. Sana booda wal madaalchisuudhaatiif iddoo kanatti 12 elektiroonii ta'uu waan qabuudhaatiif. Inni kuni sana booda iddoo kanatti overall reaction isaa jechuudha. Yeroo isaan kana lamaan walitti dhaanu kun lamaan akkasitti wal balleessiti. Kanaafuu karaa garana aluminum ioniidhaatiif
oxygen ion jira. Karaa kanaan immoo aluminiyeemiidhaa fi oxygen moleculetu jira jechuudha. Sana booda bifa kanaatiin maal gochuu dandeenya jechuudha amma meetaalii tokko oorii isaa irratti maal gochuu dandeenya jechuudha. Extract gochuu dandeenya jechuudha. Kan immoo gargar baasuun ni danda'ama jechuudha asirratti ni danda'ama jechuudha. Kana bifa kanaatiin ilaaluu ni dandeessu. Inni kan biraan kan itti walitti ilaallu electrolytic refining of metals kan jedhudha. Electrolytic refining of metals kan jedhu. Oddoo kanatti maal jedha? Many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold, and etc. are refined by electrolysis jedha oddoo kanatti. By the way, electrolytic refining of metals jechuun meetaalonni fakkeenyaatiif kana dura maal jennee ture? Silveriin faa, goldiin faa bifa qulqulluudhaatiin yookaan pure ta'anitti argamu onneera. Pure ta'anitti argamu jechuun totally pure jechuu miti. Wanti keessatti calalamu wayii jira. Waliin nyaatanii garuu itti mamaxxananii minaamun tatta'an jechuudha. Isaan kana qulqulleessuudhaatiif yookaan immoo pure gochuudhaatiif jechuudha. Electrolytic refining of metals kan nuti jennu jechuudha. In this process, the impure metal is made the anode and a tiny strip of pure metal is made the cathode jedha iddoo kanatti. Asirratti qormaata tiraansirratti kan dhufu yeroo baay'ee isa kanadha. Anodiin electrolytic refining of metal keessatti maalidhaan nuun jedha. Gaaffiin jiru jechuudha tokko. Kanaafiyyuu impure metalin yookaan immoo inni nuti qulqulleessuu barbaanne sun jechuudha. Inni nuti qulqulleessuu barbaanne suni maalirrattidha kan inni dhaqee wanti ta'u anodii keenya impure metal irrattidha kan nuti uumnu jechuudha asirratti anodii keenya. Fakkeenyaaf iddoo kanatti maal fayyadamnee ture anodii keenya asirratti elektroodiin keenya giraafaayiitiidhaan ture. Asirratti garuu elektroodiin keenya impure metalidhaatii fi pure metalidha jechuudha iddoo kanatti pure metalidha jechuudha. So iddoo kanatti egaa impure metaliin keenya eenyuun uumuudhaaf nu fayyada? Anodii uumuudhaaf nu fayyada iddoo kanatti jechuudha. Anodiin keenya eenyuutiin uumama? Impure metalidhaatiin yookaan immoo meetaalii sanatti ganaa qulqulleessuu barbaannu sana jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti kaatoodiin keenya immoo eenyurraatii uumama? Tiny strip of pure metal jedha. Iddoo kanatti tiny strip gaafa jedhu wanta qal'aa ta'e wayii jechuudha salphaadhumatti. Pure metal is made the cathode. Cathode keenya immoo pure metal sanarraati uumna jechuudha. Yookaan immoo anodii keenya kan nuti goonu pure metal sanadha jechuudha. Inni kan biraan solution nuti fayyadamnu immoo the solution of the metal salt is used as an electrolyte. Akka electrolytetti kan nuti fayyadamnu jechuudha. Maalidha? Solution of the metal of the salt. Asirratti gaalaala impure metalis ta'e pure metaliin kun metaalima tokkodha. Anodiin isaa inni tokko impureidha. Isaan qulqulloofne sana jechuudha. Anodii kaatoodiin keenya immoo isa qulqullaa'edha jechuudha. Garuu the same metalidha. Siniif agalu. Sana booda gaamma asirratti electrolytetti immoo kan nuti fayyadamnu jechuudha. Akka electrolytetti salt of the metalidha jechuudha iddoo kana. Salt of the metal. Iddoo kanatti qormaata irratti kan dhufu isaan kanadha jechuudha. Kaatoodiin isaa eenyurraati uumame? Maal jennaani? Pure metal irraati. Anodiin isaa eenyurraati uumame? Impure metal irraati. Electrolytiin isaa eenyudha? Salt of the metalidha jettanii deebistu jechuudha qormaata irratti. Yoo sinii dhufe yookaan immoo isaan kana gargar baastanii beekuun sinirra jiraata. Iddoo kanatti maal jira? When a current passes through the electrolyte, currentiin gaafa electrolyte sana keessa darbu, the impure metal from the anode dissolves into the electrolyte jedha iddoo kanatti. Gaafa electrolyte sana keessa jechuudha. Humni electricity darbu impure metalin sun maal ta'uu jalqaba? Baquu jalqaba jechuudha asii gadi. Yookaan immoo dissolve into the electrolyte. Sana booda electrodiin sun maal ta'uu jalqaba jechuudha. Haphachaa deemaa jechuudha. Yookaan immoo dhumaadha jechuudha kan inni deemu. Sana booda iddoo kanatti maal jedha? An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. Akkasuma immoo gaamma equivalent amount iddoo kanatti dissolve ta'ee jira miti gadi coobe kan wanti irraati jechuudha anodii keenya irraati. Anodii keenya irraati kan asii gadi coobu suni hamma isaa kan ta'e immoo jechuudha electrolyte keessa kan ture irraati gara kamitti deposit kan ta'u gara kaatoodiitti jechuudha. Iddoo kanatti in coobee gaafa jennu elektiroonii maal gochaa jira jechuudha loot gochaa jira jechuudha. Sana booda gara kaatoodiitti immoo elektirooniin dhufu jechuudha. Sana booda equivalent pure metalin sun immoo maal godha jechuudha consume godhate yookaan immoo ofitti fudhatee jechuudha elektiroonii sana metalii solidii kennaa jechuudha. Metaliin solidii sun immoo irratti deposit ta'a kaatoodii irratti deposit ta'a jechuudha. Sana booda iddoo kanatti maal jira? The insoluble impuritiin hin bulbulamne sun immoo jechuudha settle down at the bottom of the anode. Anodii jalatti maal ta'u jechuudha walitti qabamu jechuudha isaan immoo. And are known as mud jedhamu jechuudha isaan kun.
warri impure yookaan immoo insoluble impurity warri ta'an maal jedhamu jechuudha. Dhoqqee isa jennu sana jechuudha salphaadhumatti. Whereas the soluble impurities go into the solution. Warri soluble ta'an immoo yookaan warri bulbulamuu danda'an immoo jechuudha gara solutionichaatti jechuudha kan isaan wanta ta'an. Mi'a asirratti fakkeenyaatiin isin agarsiisu. For example, in the electrolytic refining of copper, gaafa kopperii qulqulleessinu jechuudha. The electrolyte is a solution of the acidified. Asirratti gaama electrolytic refining of copperii dha miti kan nuti barbaannu. Kopperii qulqulleessuudha kan nuti barbaannu jechuudha. Amma gaa asirratti maal goona? Anoodii keenya jechuudha. Kopperii isa qulqulleessuu barbaanne sanarraatii oomishna jechuudha. Anoodii keenya. Fakkeenyaatiif anoodii iddoo kanatti too fudhanne jechuudha. Anoodii kana laala iddoo kanatti jechuudha kopperii isaan qulqulloofne sana ta'a jechuudha iddoo kanatti inni kun. That is impure copperiidha jechuudha inni kun. Sana booda kaatoodii keenya immoo jiraatii wanti goona kaatoodii inni kun immoo jechuudha kopperiidha. Kopperii isa maal ta'e isa qulqullaa'edha jechuudha inni kun immoo. Kopperii inni kun immoo isa qulqullaa'e yookaan immoo pure copperiidha jechuudha kan nuti kaatoodii keenya immoo goone fudhan. Sana booda electrolytiin keenya kan as keessa jiru kun jechuudha tarii copper sulfate ta'uu danda'a, copper nitrate ta'uu danda'a. Garuu maala copper of keessatti qabaachuu qaba jechuudha. The electrolyte is a solution of what? Acidified. Acidified what? Acidified metal ta'uu qaba jechuudha. So acidified copper sulfate solution ta'uu danda'a, copper nitrate ta'uu danda'a waan barbaade haa ta'u. Garuu acidii sibiila sanarraatii uumame yookaan meetaalii sanarraatii uumame ta'uu irra jiraata jechuudha. So the anode is the impure copperidha jechuudha. Anoodiin keenya akkuma nama siniin jedhe gaddoo kanatti impure copperidha. Whereas the cathode is what? The strip of pure metalidha jechuudha. Kanoo pure copperii keenya taate. On the passing electric current, pure copper is deposited on what? On the cathode jedha gaddoo kanatti. Kana fakkeenyaatiin toon sinitti agarsiisa jechuudha. Kanarratti lala inni kun anoodiin keenya maal danneera? Impure danneera. Impure gaafa ta'u jechuudha. Kuni baquu jalqaba jechuudha. Asii gadi wanti irratti. Asii gadi baquu jalqaba. Sana booda maal ta'a? Copper ioniin kun jira. Copper ioniin. Copper ioniin kun yennaa asirratti asii gadi baqu jechuudha. Copper ioniin kun gara kanatti makamuu jalqaba jechuudha. Gara kanatti maal ta'a? Migrate godha jechuudha. Gara kaatoodii isa kanatti. Sana booda copper ioniin kun iddoo kanatti migrate gaafa ta'u iddoo kanatti maal godha? Electron ofitti consume godha jechuudha. Sana booda gaafa electron ofitti fudhatu iddoo kanatti maal kenna jechuudha? Copper solidii nuu kenna jechuudha iddoo kanatti kaatoodii irratti. Sana booda copper solidiin kun immoo asirratti maal ta'uu qaba jechuudha? Deposit ta'uu jalqaba jechuudha. Sana booda gaama iddoo kanatti kopperiin keenya impure ture miti iddoo kanatti impure ta'e sana booda kopper ioniin edda keessaatti calalame booda warri maadii ta'an immoo jechuudha. Kan immoo dhoqqeensa yookaan immoo inni nuti hin barbaanne sun immoo jechuudha. Yookaan immoo insoluble impuritiin keenya immoo iddoo kanatti maal ta'a jechuudha? Inkuufamaa jechuudha iddoo kanatti. That is impurities your the anode maadi jennaan jechuudha isa kanaatiin anode maadiidha jennaan jechuudha. Sana booda gaama asirratti salphaanumatti gaafa generalize ni godhu qormaata irratti kan sinii dhufu jechuudha. Anoodiin keenya maadha? Impure metalidha. Kaatoodiin keenya maadha? Pure metalidha. Electrolytiin keenya maadha? Salt of the metalidha jechuudha. Salt of the metalidha jechuudha. Fakkeenyaatiif kan biraa ta'uu fudhanne jechuudha. Silverii impurify yookaan immoo isa kana purify godhitoon nuun jedhe. Purification of silverii keessatti jechuudha. Purification of silverii keessatti maaltu ta'a? Iddoo kanatti fakkeenyaatiif bifa kanaatiin yoo qabaanne electrolytic cell yoo jechuudha. Kun let's say this one is inni kun anoodii haa ta'uuti karaa kana immoo kaatoodii qabna yoo jenne jechuudha. Sana booda kuni anoodii keenya adda ta'eeti jechuudha. Kun immoo kaatoodii keenya adda ta'eeti jechuudha. Kaatoodii keenya adda ta'eeti. Anoodiin keenya jiraatu uumama inni irraa impure silveridha jechuudha inni kun. Kuni maadha? It is impure silveridha jechuudha iddoo kanatti. Impure silverii keenyadha. Inni kun immoo maal ta'a? Pure silveridha jechuudha iddoo kanatti kun. Inni kaatoodiin inni kun immoo jechuudha. That is pure silveridha jechuudha. Iddoo kanatti kaatoodiin keenya pure silveridha jechuudha. Pure silver. Sana booda akka electrolyteetti immoo as keessatti kan nuti fayyadamnu jechuudha. Asiidii eenyurraati uumamedha? Silver nitrate irratti uumame jechuudha. Fakkeenyaatti eenyuun fayyadamuu dandeenya? Silver sulfate fayyadamuu dandeenya. Silver sulfate asirratti lama qabdi. Inni kan biraan silver nitrate fayyadamuu ni dandeenya. Bifa kanaatiin isaan kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Then sana booda maal goona jechuudha amma iddoo kanatti pure silveriin keenya asuma irra jira. Sana booda impure warri ta'e kun jechuudha asirratti maal gochuu jalqaba jechuudha. Silverii kana silver aniin asirratti uumamuu jalqaba jechuudha. Warri maadii ta'an immoo iddoo kanatti walitti qabamu jechuudha. Sana booda gaa silveriin kuni asitti gaafa wanti ta'u jechuudha. Elektirooniin tokko maal godheera? Leave asitti wanti godheera. Gara sanaatti gadi gadhiiseera jechuudha. Then karaa kana inni bahee kun jechuudha gara kaatoodiitti dhufee jechuudha. Gara kanaatti silveriin keenya isheen kun jechuudha asitti
elektiroonii tokko ofitti fudhateetu silveriin asitti silver solidiin uumame sana booda immoo asirratti walitti qabamuu jalqaba jechuudha silveriin keenya. Inni kun egaa maala electro refining of metalidha jechuudha. Qormaata irratti egaa kan isiniif dhufadhe sintimiyaan anodidha. Anodiin maala impure metallic kan ta'e, cathodidha pure metallic kan ta'e, akkasuma immoo electrolyteidha salt of metal yoo ta'e jechuudha. Yookaan immoo asirratti maal isin jechuu danda'a when I went to purify the silver as anode what I use yookaan immoo maalan fayyadama akka anoditti isiniin jedha jechuudha. Akka anoditti maal fayyadamna? Impure silver fayyadamna. Akkasuma immoo akka cathoditti eenyuun fayyadamna? Pure silver fayyadamna jechuudha. Akka immoo saltii yookaan immoo akkas keessa wanta as keessa jirutti immoo jechuudha. Akka electrolyte eenyuun fayyadamna? The metal to be purified kan ta'e fayyadamna jechuudha. Metalii gana purified ta'uu sana fayyadamna jechuudha. Inni kan biraan kan nuti walitti ilaallu electroplating of metals kan jedhudha. Electroplating of metals. Electroplating jechuun salphaadhumatti meetaalii tokko irra uffisu jechuudha salphaadhumatti. Meetaalii tokko irra uffisu jechuudha. Fakkeenyaaf bifa salphaa ta'eedhaan isin agarsiisuudhaatii fi sa'aatiiwwan tokko argitanii beektoota yookaan immoo wanti tokko argitanii beektoota jechuudha. Habiliiwwan garaagaraa jechuudha. Yookaan immoo warqee mormaa manaaman jechuudha. Yeroo tokko maal godhu keessa isaa jechuudha. Keessa isaa maal godhu wanta feekii wayii ta'ee fayyadamaniitu irra isaa keessa warqii fakkeessuudhaatiif yookaan immoo naasaa sirrii fakkeessuudhaaf yookaan meetii sirrii fakkeessuudhaatiif jedhanii jechuudha. Irra isaa keessa wanta ta'e irra dibuu jechuudha. Maal gochuudhaatiif nu shawwaduudhaatiif jechuudha. Warri nagadu sun jechuudha. Warri gurguru jechuudha. Suni maal jedhama? Electroplating of metalii jechuudha. Inni keessaa suni gatiinsa gaarii miti. Gatiinsa xiqqoodha miti. Most forged isaanii gatiinsa xiqqoodha. Sana booda maal godhu irra isaa keessa wanta gati jabeessa ta'e irra dibu sana booda gaafa nuti bituuf jennu isa fakkaata jechuudha. That is electroplating of metalidha jechuudha inni sun. Asirratti egaa electroplating jechuun maal jechuudha? Electroplating is the process of plating one metal onto another by electrolysis. Electrolysis fayyadamne meetaalii tokko meetaalii biraa irratti gaafa plate goonudha jechuudha. Yookaan immoo the process of plating one metal onto another. Meetaalii tokko meetaalii biraa irratti gaafa uwwisu jechuudha. Salphaadhumatti jechuudha. Electrolysis fayyadamne. Most commonly for what? Decorative bareechuudhaatiif akkuma nama jalqaba irratti ni kaasu jechuudha. Purpose or to prevent the corrosion of metal. Inni kan biraan electroplating kan nuti fayyadamnu maaliifidha? Inni tokko decorativeidhaaf yookaan immoo bareechuudhaatiif bareedinaatiif jechuudha. Inni kan biraan immoo akka inni hin dandoofne ittisuudhaatiif jechuudha. Corrosion kan jennu akka inni hin dandoofne ittisuudhaatiif jechuudha salphaadhumatti. Fakkeenyaatiif ayireniin ni danda'a ta'e sana booda meetaalii hin dandoofne wayii yookaan immoo meetaalii oksijiinii faana wal nyaate hin dandoofne maal goona jechuudha. Ayirenii sanarra buusnaa jechuudha salphaadhumatti. Sana booda iddoo kanatti maal jedha? There are also specific types of electroplating such as copper plating, silver plating and chromium plating. Warreen kun immoo specific type isaa immoo jira jechuudha. Isaan kun warra nuti keessaatti baasnee beekuu dandeenyudha jechuudha. Fakkeenyaatiif copper plating, silver plating, chromium plating jechuu ni dandeenya jechuudha. Iddoo kanatti maal jedha? Electroplating allows manufacturers to use inexpensive metals such as steel or zinc for the majority of the product and then apply different metals on the outside to account for the appearance, protection and other properties desired for the product. Akkuma jalqaba isinii kaasee egaa namoonni maal godhu isiniin jedheera gatii wanta yookaan immoo meeshaa gatii dhabeessa ta'e wayii jechuudha yookaan immoo gatii rakkataa ta'e wayii ni bitu sana booda isa hojjetanii kaa'anii ittiin habilii hojjetanii kaa'anii yookaan immoo ittiin sa'aatii hojjetanii ta'anii jechuudha sa'aatii harkaa sana booda maal godhu wanta gatii jabeessa immoo irra isaa keessa dibuu jechuudha akka maal ta'uudhaatiif ilaalcha bakka turutti appearanceidhaatiif inni kan biraan protectionidhaatiif inni kan biraan other properties desired for the product sana booda inexpensiveidha inni keessa jiru sun jechuudha. Fakkeenyaatiif stiilii ta'uu danda'a, zinkii ta'uu danda'a, waan biraa ta'uu danda'a. Isaanii gatiin isaanii gadi bu'aadha jechuudha warri keessa jiran sun. Sana booda inni irra keessa dibnu sun garuu bareedinaatiif akkasuma protectioniiwwan garaagaraatiif jechuudha. Irra isaa keessatti hin dibna jechuudha yookaan immoo sarfeesii isaarra jechuudha. Isa gaafa electroplatingidhaatiin irra dibnu yookaan immoo irratti gaafa maxxansinu jechuudha. Then ni bareeda yookaan immoo protectioniiwwan garaagaraatiif itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Iddoo kanatti gamaa jira in the process of electroplating an external source of electric current is usually applied. Asirratti in the process of electroplating keessa jira electroplating keessatti external source of electric current yookaan immoo electric current alarraati jechuudha.
dobra dhufee kan itti supply ta'u yookaan immoo electric current itti kennamu qabaachuu is usually applied. This takes place in an electrolytic cell. Oddoo kanatti gaamma electroplating keessattis immoo gaafa hojjennu jechuudha. Kaatoodiin keenya maal irratti hojjetama? Aanoodiin keenya maal irratti hojjetama? Akkasuma immoo electrolyting keenya maal akka ta'e gargar baasuun isin irra jiraata jechuudha. Qormaata deebisuudhaatiif as keessatti jechuudha. Tokko kan isin gaafatamtan maadha? Electroplating jechuun maal jechuudha? Inni kan biraan electroplatingin faayidaan isaa maalidha? Electroplating maal akka ta'e beeknaan faayidaan isaa isin rakkisu. Bareedinaaf kan biraan immoo akka inni hin danda'ofne gochuudhaatiif jechuudha. Isa kana tokko. Inni kan biraan iddoo kanatti dhufa kan inni isin gaafatu jechuudha. The pros iddoo kanatti. The metal which on which electroplating takes place is made the cathode iddoo kanatti. Metalini on which electroplating takes place is made the cathode yookaan immoo the negative terminal keenya uumaa jechuudha. While the metal that is going to be plated yookaan immoo inni dhaqee irratti maxxanfamuudhaaf jirsu jechuudha. Yookaan immoo sakana fakkeenyaaf isin ta'an agarsiisa. As a layer on the metal is made as the anode yookaan immoo the positive terminal keenya uumaa jechuudha iddoo kanatti. Iddoo kanatti ilaala. While the metal that is going to be plated as a layer on the metal. Iddoo kanatti the salt of solution of the metal which is deposited is taken as an electrolyte. Asirratti salt of solution kan eenyuti meetaalii isa deposited ta'u sana jechuudha. Isa dhaqee irratti kuufamu sana jechuudha. Kan saatu akka electrolyte itti fudhatama jechuudha. Iddoo kanatti ilaala. Anode kan jennu plating metalidha. Plating metal anodiin keenya jechuudha. Anodiin keenya plating metal. Kana jechuun fakkeenyaatiif nuti iddoo kanatti jechuudha kun sa'aatiidha jedhee taa fudhadhu kun jechuudha. Sa'aatii wayiiti iddoo kanatti. Sa'aatii kanarraa jechuudha bareechuudhaatiif iddoo kanatti jechuudha. Kuni jalqabarratti zinkii irraatii oomishamee jenna. Zinkii irraatii oomishame sana booda elementii biraa fidetaniin kanarra uffisuu barbaade. Kanarra jechuudha zinkii kanarra sa'aatii kanarra jechuudha elementii biraa. Fakkeenyaatiif iddoo kanatti wanta biraa ta'uti waanuma ta'e jechuudha elementii gatii cimaa wayii jechuudha. Sana booda egaa inni dhufee irratti uwwifamu kun jechuudha. Plating metal kan jennu kuni isa dhufnee irratti uwwisnu kanadha. Isa iddoo kanatti irratti dhaqee kana irratti uwwifamu kan jechuudha. Inni kan biraan cathode irratti immoo kan wanti goonu the metal to be plated. Inni kuni zinkii kana yookaan immoo sa'aatii keenyadha jechuudha nama. Metal to be plated. Isa irratti dhaqee irratti laxxafamu sana jechuudha iddoo kanatti. Salphaanumatti iddoo kanatti the metal on which the electroplating takes place iddoo kanatti is made the cathode yookaan immoo negative terminal keenya jechuudha. Inni gana haguugamuu barbaachisu suni electrode keessaati cathode keenya uuma jechuudha. Inni kan biraan metal that is going to be plated as a layer on the metal is made of the anode ta'a jechuudha. Inni kun immoo maala dhaqeennee isa uwwisuudhaaf jirudha jechuudha. Inni kan biraan solutioniin keenya eenyu faana wal fakkaata jechuudha. It is the solution of the metal which is to be deposited as is taken as an electrolyte iddoo kanatti. Salt of plating metalin keenya kan anodiin keenya irratti uumame faana maal ta'a jechuudha. Electrolytiin keenya wal fakkaata jechuudha. Fakkeenyaaf gaamma asirratti ilaala. Kuni impure copperiin jira asirraatiin jechuudha. Copperiidha kan nuti asirratti wanti gochuu barbaanne. Iddoo kanatti jechuudha ishee kana. Fakkeenyaatiif kuni kiidha yookaan immoo qulfiin jirti jechuudha. Qulfii kanarra maal gochuun barbaade ammaanii yookaan furtuu kanarra jechuudha. Kopperii irra uwwisuu barbaade jechuudha wanti kun. Kopperii irra uwwisuu barbaade. Asitti egaa furtuun kun zinkii irraa hojjetamee jennuuti jechuudha. Sana booda egaa kopperii kan furtuu kanarra kopperii uwwisuu gaafa barbaannu oddoo kanatti kuni the metal to be plated dha inni kun jechuudha. Anodiin cathode keenya kan inni uumu jechuudha. The metal to be plated. Isa gana plated ta'uudhaatiif deemu jechuudha. Inni kuni cathode keenya uuma jechuudha. Sana booda anodii keenya kan uumamu jechuudha. Impure copperii ta'eeti. Inni kun immoo the plating metal dha jechuudha. Metalii isa gana dhaqnee ittiin uwwisnu sana jechuudha iddoo kanatti. Isa dhufee kanarra wanti ta'u kana jechuudha. Isa kanarratti dhufee baqu sana jechuudha salphaadhumatti. Sana booda iddoo kanatti egaa kana impure metalii keenya gaafa fayyadamnu kuni baqaa deema. Sana booda asirratti maal ta'a? Kopperiin keenya asitti kopper ayiniin asirraatti gaafa kun asii gadi baqu jechuudha. Kopper ayinii ta'a jechuudha. Sana booda as keessa immoo kan jiru salt of plating metalidha jechuudha as keessatti immoo salt of plating metal. Fakkeenyaatiif copper sulfate ta'uu danda'a, copper sulfuric acid ta'uu danda'a, copper sulfate akkasuma immoo inni kan biraan copper nitrate waan garaa garaa ta'uu danda'a jechuudha iddoo kanatti. Then inni kuni isa kan anodii keenya faana wal fakkaachuu qaba jechuudha sibiilli isa kan anodii keenya faana.
Sana booda iddoo kanatti kopparii isheen kun asirraatti gaafa baqaa deemtu iddoo kanatti dhuftee maal taate jechuudha. Koppar molecule no koppar solidii taate jechuudha. Koppar solidiin kun egaa irratti dhufee asirratti wal ga'a jechuudha. Amma qulfii keenya irratti yookaan immoo furtuu keenya irratti dhaqee maxxanaa jechuudha. Sana booda inni kun maala the metal to be plated anodiin keenya immoo the plating metal electrolytiin keenya immoo salt of plating metal ta'uun irra jiraata jechuudha. Kana bifa kanaatiin gargar baastanii qabachuun isin irra jiraata jechuudha. Kana electron refining faana kan waliin jiraatin noof. Electron refining keessatti anodiin keenya impure metalidha. Cathodiin keenya pure metalidha. Electrolytiin keenya immoo salt of the metalidha. Asirratti immoo gaafa dhufnu jechuudha. Electroplating keessatti immoo anodiin keenya plating metalidha. Cathodiin keenya immoo metal to be platedidha. Electrolytiin keenya immoo salt of the plating metalidha jechuudha. Isaan kan akkasitti gargar baastanan barbaada jechuudha. Inni kan biraan viidiyoo kanarratti kan nuti walitti ilaallu electrosynthesis of non-metals and compounds. Compoundidhaa fi akkasuma immoo non-metalii uumuudhaatiif electrosynthesis ni fayyadamna. Iddoo kanatti maal jira? Many non-metals and compounds can be produced using what? Using electrolysis. Kana viidiyoowwan keenya paartii darbeeratti walitti ilaalle ture. Akka compoundoonni hedduun akka isaan uumaman jechuudha. Fakkeenyaatiif oksijiinii uumna irraa, haayidroojinii uumna irraa, inni kan biraan salfariik asiidii uumna irraa viidiyoo keenya paartii darbeeratti jechuudha. So isaan kun compoundidha yookaan immoo non-metaliin uumamuu ni danda'u jechuudha isaan kanarratti. For example, iddoo kanatti akka fakkeenyaatti the chlorine alkali industry is an important part of the chemical industry which produces chlorine non-metal and sodium hydroxide compound through the electrolysis of the raw material brine jedha kan brine gaafa jedhu it is concentrated sodium hydroxide no sodium chloride jechuudha salphaadhumatti concentrated sodium chloride jechuudha kana viidiyoowwan keenya paartii darbeeratti ilaaluu ni dandeessu brine jennaan isa kanaatiin concentrated sodium chloride sana booda gaammas irratti kaayyoon keenya maal oomishuudha meetaalidhaatii fi chlorine jechuudha. Inni kan biraan immoo sodium hydroxide compoundii kana oomishuudha asirraati jechuudha. Sodium chloride irratti. Sana booda gaamma the reaction takes place that takes place as the electrodes when the graphite electrode are used are as follows. Iddoo kanatti graphite electrode gaafa fayyadamnu jechuudha. Graphite electrode gaafa fayyadamnu electrode irratti warnyaatti gaggeeffaman isaan kana ta'u jechuudha. Mee kana jalqaba irratti wanti isaa isiniif kaasu. Iddoo kanatti let's say this one is electrolytic cell dha jennee taa fudhannu sana booda kuni iddoo kanatti anodii qabna iddoo kanatti immoo cathode qabna jennee taa yaannu sana booda positive terminaliin keenya anodii keenyatti qabata negative terminaliin keenya immoo cathode keenyatti then this one is cathode this one is anodii taa jechuudha iddoo kanatti sana booda gaamma asirratti nuti maal qabna sodium chloride dhaatii fi akkasuma immoo waterii qabna waterii jechuudha sana booda asirratti isaan kun maal maaltti gargar qoodamu electrolytiin as keessa waan jiruudhaati jechuudha. Kan immoo humni elektirikii as keessa darbaa waan jiruudhaatii fi maal maaltu as keessatti qoodama sodium ion, chlorine ion akkasuma immoo hydroxide ion fi hydrogen ionitu uumama jechuudha. Sana booda gaamma asirratti erga akka kanaatti jiraatanii jechuudha wanti keenya iononni keenya jechuudha. Isaan kun kaatayin inni kun kunii fi kun kaatayinidha inni kun lamaan maadha aanayinidha jechuudha. So aanayinii warri ta'anii gara aanolitti fiigu warri immoo kaatayinii ta'anii immoo gara kamitti fiigu gara cathode keenyatti deemu jechuudha. So warri anion ta'anii gara kanaatti dhufu jechuudha. Chlorine ioniidhaatii fi akkasuma immoo hydroxide ioniin gara kanaatti dhufa jechuudha. Akkasuma immoo gara kanatti immoo kan dhufan eenyudha? Sodium ioniidhaatii fi akkasuma immoo hydrogen ioniitti dhufa jechuudha. Hydrogen ion. Iddoo kanatti gaafa gara kanaatti dhufnu gara anode reaction keenyatti gaafa dhufnu jechuudha. Gara anode reaction keenyatti gaafa dhufnu iddoo kanatti ilaala chlorine ioniidhaatii fi hydroxide ioniitu jira. Garummo maal jenni iddoo kanatti barine solutionidha. Barine solution. Barine solution jechuun maal jenna? Concentrated sodium chloride dha. Concentrated sodium chloride taanaan preferential discharge ilaalloneerra. Maal ilaalla? Concentration isaanii ilaallanne. Kanaafiyyuu the more the concentration kan qabu maal ta'a jenne discharge ta'a jenne. Kanaafiyyuu chlorine fi hydroxide keessa inni discharge ta'a jechuudha jalqaba irratti chlorine discharge ta'a jechuudha. Sana booda chlorine keenya electronii lama maal gooti? Remove gooti jechuudha ofirraati. Yookaan immoo release gooti jechuudha iddoo kanatti. Sana booda chloriniin asirratti chlorine molecule kenneetu electron lama maal godha jechuudha release godha jechuudha. Sana booda wal madaalchisuudhaaf allama keenya bifa kanaatiin jechuudha. Gaafa immoo iddoo kanatti immoo dhufnu jechuudha cathode keenyatti gaafa dhufnu iddoo kanatti maal sodium ioniidhaatii fi hydrogen ioniidha kan iddoo kana jiru jechuudha cathode keenyarra. Otoo akka seeraati kan maaltu ture kan iddoo kanatti discharge kan ta'u sodium ion ture. Garuu asirratti sodium ioniin keenya akka discharge hin taane isaan gaafa chemical industry sana keessatti jechuudha
almost way chemical bira way fayyadamanii yookaan immoo wanta ta'e fayyadamanii akka soodiyamiin wal nyaata taasisanii jechuudha. Yookaan immoo akkasirratti discharge taasisanii jechuudha. Sana booda maal ta'a iddoo kanatti weteriitu wal nyaataa jedha. Weteriin maal kennada hydrogen molecule fi hydroxide ion yookaan immoo hydroxide ion nu kennada iddoo kanatti. Normally akkas ta'uun dura turre iddoo kanatti maal ture kan wal nyaatu hydrogen ion dhaatiif. Hydrogen ion kuni elektiroonii ofitti fudhatteetu maal nu kenniti hydrogen gaazii nu kenniti. Hydrogen gas. Sana booda wal madaalchisuudhaatiif iddoo kana lama keenya iddoo kanas immoo lama keenya jechuudha. Sana booda gaamma hydrogen ion keenyaa fi elektiroonii lama wasitti wal nyaatanii hydrogen molecule ni kenna jechuudha. Inni kun maadha cathode reaction keenyadha. Cathode reaction keenyadha. Sana booda gaamma solution keenya keessatti kan hafe maalidha? Asirraatiin maal tafe hydroxide ion nafeera. Asittoo maal tafe iddoo kanatti immoo sodium oxide nafeera jechuudha iddoo kana. Sodium oxide. Sana booda isaan lamaan immoo wal nyaatu jechuudha iddoo kana. Sodium ion dhaatii fi akkasuma immoo hydroxide ionitu hafa jechuudha iddoo kanatti. Hydroxide ion. Isaan kun gaafa lamaan wal nyaatanii iddoo kanatti maal nu kennu? Sodium hydroxide nu kennu jechuudha iddoo kanatti sodium hydroxide. Gaafa overall reaction isaanii barbaannu jechuudha iddoo kanatti sodium chloride ni waterii faana wal nyaata. Jalqaba sodium chloride fi waterii jedhamti as keessa. Sana booda erga akkas ta'eetii booda chlorine kuni maal taate inni irraa aanodii keenyatti discharge taate chlorine gaazitti jijjiiramteetti. Inni kan biraan hydrogeniin tokko immoo kan as keessa jiru kuni discharge ta'e gara hydrogen gaazitti jijjiirameera. Kanaafuu eenyu qofaadha isiniin jedheera asirratti. Asitti kanaafuu hydroxide ionidha. Kun iddoo kana jira. Inni kan biraan immoo sodium ion jira iddoo kana sodium ion jira. Hafeera jechuudha. Sana booda gaafa wanti kun akka kanatti turaa deemu jechuudha. Sodium ion kunii fi hydroxide ion kun lama wal nyaatanii maal nu kenna jechuudha iddoo kanatti sodium hydroxide nu kenna jechuudha. Sodium hydroxide nu kenna jechuudha. Sanaafiyyuu compoundiin uumame moo uumame jechuudha iddoo kanatti. Kanaafiyyuu gaamma electrosynthesis of non-metals and compounds fayyadamne jechuudha. Electrosynthesis fayyadamne non-metal fi compound oomishuun ni danda'ama jechuudha. Iddoo kanatti egaa chlorine alkali industry is an important part of chemical industry which produces chlorine yookaan non-metal and sodium hydroxide compound through the electrolysis of raw material barine kan jennu kan fayyadamne chlorine fi sodium hydroxide uumuun ni danda'ama jechuudha. Inni ammatti ilaalle kun egaa the industrial applications of electrolysis kan jedhudha jechuudha. Viidiyoowwan keenya paartii xaanu irratti immoo jechuudha. Paartii 8ffaa voltaic cell yookaan immoo galvanic cell kan jedhu kan walitiin ilaallu ta'a jechuudha. So haga viidiyoo keenya paartii xaanu irratti wal agarrutti warreen YouTube channel keenya irratti wanti nuti barsiisaa jirru isinitti tolee irraati barachaa jirtan jechuudha. Hiriyoonni keessan kan biraan illee akka irraa barataniidhaatii fi share gochuudhaatiin isaan biraan ga'an isiniin jedha. Akkasuma immoo warreen YouTube channel keenyaatiif haaraa taatan jechuudha. Maatii YouTube channel keenya ta'uudhaatiif subscribe gochuudhaatiin maatii YouTube channel keenya ta'an isiniin jedha. Akkasuma immoo warreen isinitti tolee like gochuudhaatiin jajjabeessa. Inni kan biraan viidiyoo YouTube channel kan biraa qabna. Koomentii jalqabaarra kan jiru jechuudha. YouTube channelin suni achirratti gaaffileewwan tokko afaan Ingiliffaatiin kan hojjetaman jiru waan ta'eef isa subscribe gochuudhaatiin achirratti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Akkasuma illee karaa sanaan nu deeggaraan isiniin jedha. Galatooma kana fakkaata ture jechuudha. An Fayyisaa Haayiluuti. Viidiyoo itti aanu irratti hamma wal arginutti nagaatti ta'an isin jira nagaatti.